Nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin haa qaqqabu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraa of harkaa qabnuun isinitti hima. Qaala'insi jireenyaa bara 2019 as gadaanaa ta'e galmaa'u tajaajilli istaatiksii biyyattii ibse. Ragaa tajaajila istaatiksii Itoophiyaa gadi dhiifameen qaala'insi jireenyaa waggaa waliigalaa Itoophiyaa sadaasa bara 2025 gara 10.9 gadi bu'uu isaa ibsameera. Kunis qaala'insa jireenyaa guraandhala bara 2019 galmaa'e isa gadi aanaadha jedhan. Gabaasni kun kan maxxanfame ji'uma birriin seenaa biyyattii keessatti humna bittaa guddaa dhabuu xiinxaltoonni ibsuun gabaafametti. Tajaajilli istaatiksii Itoophiyaa akka jedhutti lakkoofsi qaala'insa jireenyaa adoolessa ji'a waxabajjii keessa 11.7 ture gadi bu'uun isaa ji'oota ja'aaf qaala'insi jireenyaa hir'isuu itti fufeera. Meeshaalee nyaataa fi noollee qaala'insi gatii isaanii sadaasa waggaa darbee 14.2 irraa sadaasa bara 2025 gara 111.4 gadi bu'aniiru jedhe. Garuu qaala'insi gatii midhaan nyaataa irra jiru ji'a onkoloolessaa keessa 10.2 irraa sadaasa keessa gara 10.6 ol guddachuu ibse. Kanaafis sababa akka ta'e gatiin fuduraa, foonii, sukkaara, oomisha aannanii, fuduraa fi midhaan zayitaa ol ka'eera. Ji'a yoo ilaalamu galmeen gatii fayyadamtoota walii galaa baatii onkoloolessaa keessa harka 2.3 ka ture sadaasa keessa gara 101.4 gadi bu'eera. Fooyya'insi qaala'insa jireenyaa kun kan dhufe yeroo humni bittaa birrii dhiibbaa keessa galetti. Mootummaan ji'a adoolessaa bara 2024 gara sirna sharafa maallaqa alaa gabaa walabaa irratti hundaa'etti ce'uu isaa hordofee waggoota kurnan darban keessatti gatiin humna bittaa birrii Itoophiyaa saffisaan gadi bu'eera. Walakkeessa adoolessa bara 2025tti safartuun sharafa alaa naannoo birrii 56 irraa gara birrii 150 ol doolaara Ameerikaa tokkoof dabalee ture. Ji'oota 15 qofa keessatti tilmaamaan dhibbantaa 165 gadi bu'eera. Sirna baankii idileetiin alatti gatiin jijjiirraa sharafa maallaqaawwan alaa fi birrii Itoophiyaa jidduu jiru daraan cimaa akka ture yoo ta'u, biiroowwan sharafa alaa daldalan doolaara tokko gara birrii 177 gurguraa turanii. Kunis gatii gabaa sharafa idilee doolaara tokkoof birrii 180tti ka dhiyaateera. Kunis humni bittaa birrii Itoophiyaa gadi kufuu isaa agarsiisuu fi galmee isaa hamaa ta'e galmaa'eera. Oduu keenya itti aanuun himatamtuun ollaa isheetti asiidii naquu yaalii ajjeechaa raawwattee hidhaa waggaa 9 ji'a 8 adabamte. Himatamtuun Abbabeechi Bunnaashaa jedhamtu yakka kana ka raawwatte fulbaana 7 bara 2018 guyyaa keessaa sa'aatii 7 irratti magaala Finfinnee kutaa magaalaa yakka aanaa 10tti jedhan. Himatamtuun kun balbala miidhamtuu kanaa irratti balfaggachuu ishee irraa akka ka'e waldhabdee gidduu isaaniitti uumameen asiidii itti naquun qaama ishee gara bitaa irra miidhaa ulfaataa ga'uu poolisiin beeksise. Poolisiin eeruu balaa uumame kana akkuma argateen bakka sanatti argamuun miidhamtuu gara mana yaalaa geessuun akka ishee yaalamtu taasisuu gabaasni kun hubachiiseera. Waajjirri poolisii dhimma kana qabate yaala isheen cinatti qorannoo fi ragaa barbaachisaa ta'e walitti qabuun himatamtuu kana irratti ragaa namaa fi mana yaalaatiin dabaaluun abbaa alangaaf erge. Dhimmichi abbaa alangaatti erga dhiyaatee booda adeemsa isaa hordofaa turuun dhaddacha sadaasa 16 bara 2018 gaggeeffameen hidhaa waggaa 9 ji'a 8tti murteesseera. Namoonni dhuunfaa waldhabdee sababoota adda addaa irraa ka'an miiraan gara wal balleessuutti deemuun miidhaa namoota biroo irratti geessuun dura mariidhaan rakkoo furuu akka qaban cimsee kan ibse poolisiin rakkoon sun to'annaa isaanii ol yoo ta'e illee qaama seeraatti dhiyaachuun akkaataa seeraatiin furmaata argachuu akka qaban dhaameera. Oduu keenya dhumaatiin gareewwan Sudaan keessatti wal waraanaa jiran Itoophiyaa fi Eertiraa keessatti dirree waraanaa banaa akka jiran Aljeeziraan saaxile. Sudaan keessatti lola irra akka jiru Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloon Itoophiyaatti loltoota leenjifataa jira jedhan. Gareen Rapid Support Force ka Sudaan keessatti jeequmsa hammaataa geessisaa jira jedhamuun himatamu Itoophiyaatti dirree waraanaa ijaarrachuun dhaga'ameera. Loltoonni kunneen Sudaan keessatti duguuggaa sanyii raawwatu jedhamuunis himatamu. Ta'us hoogganaan garee kanaa hariiroo cimaa muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin akka qabu himamaa jira. Kanaanis loltoonni Jeneraal Dagalo buufata waraanaa Asoosaatti hundeessuu isaanii Aljazeeraan gabaaseera. Gareen finciltoota Sudaan kan Leetinaal Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagalootiin durfamu Itoophiyaa keessatti buufata waraanaa hundeessuu isaanii televezyiiniin Aljazeeraa afaan Arabaatiin gabaaseera. Akka gabaasichi jedhutti mootummaa Itoophiyaa waliin walii galuudhaan naannoo Benishaangul Gumuz Asoosaa keessatti dirree waraanaa hundeessaniiru.
Dirree waraanaa kanatti loltoonni mootummaa Itoophiyaaf gareen finciltootaa Sudaan waliin akka leenjii fudhataa jiran gabaafame. Akkasumas konkolaattonni waraanaa rasaasni adda addaa fi meeshaaleen farra diroonii karaa asoosaa garee kanaaf seenaa akka jiran gabaasaaleen ba'aa jiran hubachiisaniiru. Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloo fi Jeneraal Al-Burhaan aangoo irratti wal dhabuudhaan waraana biyyattii keessatti lalateen kasaaraan hammaataan dhaqqabeera. Garee kana duuba humni biyyoota hedduu akka jiru himama. Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloon Itoophiyaa waliin hariiroo yoo uumu, Jeneraal Al-Burhaan ammoo pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi waliin hariiroo tolfate. Isaayyaas Afeworqi finciltoota Itoophiyaa keessaa faannoof TPLF waliinis hariiroo akka qabu himama. Haala kanarra dhaabbachuun gaanfi Afrikaa muddamaa hammaataa keessa galuu dandeesseetti. Aljaziiraan akkuma kanaan dura torbee tokko dura dhimma kana saaxilee ture. Dirree waraana naannoo Beenishaangul Gumuzitti argamu ka to'ataa jiru Jeneraal Geetaachoo Guddinaa ta'uu hubachiiseera. Jeneraal Geetaachoo Guddinaa loltoota Itoophiyaa dabalatee ka Sudaan garee Raapid Sappoortii Foorsi leenjisaa jiraachuu gabaasni kun ibse. Kaampii waraanaa haaraan naannoo Beenishaangul Gumuzitti hundaa'e kun leenjifamtoota haaraa 10,000 keessummeessuu danda'a jedhe. Garee Raapid Sappoortii Foorsi kanaaf leenjii fi meeshaan waraanaa karaa Itoophiyaa seenaa jira jedhan. Kunis karaa buufata doonii Somaalilaand Barbaraa fi buufata doonii Keeniyaa Moombaasaa irraan Itoophiyaa yoo seenu achiin garee kanaaf Sudaanitti dabarfamaa jedheera. Haaloo Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaloo ba'achuuf carraaqaa akka jiru hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Sudaan Jeneraal Al-Burhaan Eertiraa waliin michummaa jabeeffataa akka jiru gabaasichi saaxile. Kanaanis Al-Burhaan gama isaan Eertiraa keessatti mooraa leenjii haaraa banuuf hojii eegaluu isaa himuun naannichi jeeqama walxaxaa akka keessummeessitu taasisaa jira jedheera. Gama biraatiin pirezidaantii Isaayyaas Afeworqi daawwannaa hojii guyyoota 4 farra gara Saawud Arabiyaatti imaluutu gabaafame. Saawud Arabiyaan waraana Sudaan irratti Leetinaal Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan deeggaraa akka jirtu bal'inaan kan himamu yoo ta'u, Yuunaayitid Arab Emireetis ammoo gara isheetiin Raapid Sappoortii Foorsi deeggaraa akka jirtu himama. Akka gabaasa kanarraa hubatamutti gaanfa Afrikaatti gurmuu ciccimaan 2 waraana walitti baneera. Gurmuun kunneen of duubaa lamaanuu humna jabaa waan qabaniif naannoon gaanfa Afrikaa jeequmsa itti fufaa keessummeessuu dandeessii jedhame. Tarii gabaasni kun haasaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa waggootaan dura Oromoon nagaa ta'uu dhabuun gaanfi Afrikaa nagaa akka hin qabne taasisa jiran san dhugoomsuun oolle. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dhugaan Oromoo akka hin galle taasisuun Itoophiyaa irra darbee gaanfi Afrikaa aarsaa guddaa akka kaffaltu taasisa jechuun isaa kan yaadatamu. Kuta'ee naannichatti Ameerikaan waraanni akka dhaabbatu fedhii qabaachuu ibsaa turte. Akka eegaltettis Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo keessatti nagaa buusuuf tibbana bulchiinsa Ruwaandaa fi Koongoo ofitti waamuun waliigaltee nagaarra ga'uu yaalaa turteetti. Akkuma kana Itoophiyaan nagaa buusuuf muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimad waliin Ameerikaan bilbilaan haasa'uu tibbana gabaafamaa tureera. Gabaasaaleen ba'an akka jiranitti imaammati Ameerikaan amma hordoftu biyyooti nageenya akka qabaatan kataa'isudha jedhameera. Ta'us naannoo gaanfa Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa gara nagaatti deemsisuun baay'ee ulfaataa jedhame. Sababaan gareen wal waraanaa jiran akkaataa deebi'anii nagaa buusuun waliin haasa'uu hin dandeenye irra ga'uu isaaniiti jedhan. Akka amma mul'atuun Ameerikaan nagaan akka bu'u yaaltee yoo dadhabame ammoo gara Saawud Arabiyaa goruudhaaf carraa bal'aa akka qabdu himameera. Eertiraa waliinis hariiroo tolfataa jiraachuu ishee dhaga'ama. Dippiloomaasiin Eertiraa kanaan dura sababaa Itoophiyaa laaffataa ture amma daran jabaataa akka jiru himama. Kanaanis Isaayyaas Afeworqi Doonaald Tiraamp waliin michummaa cimsachuuf hojjechaa jiraachuun dhaga'ameera. Biyyoota gurguddoo addunyaa kana akka jedhaman keessaa Chaayinaan ammoo dhimma kana gidduu lamaan dhaabbattee hordofaa akka jirtu himama. Kanaanis haalli yoo ammaate akka jaarsummaatti dhiyaachuu malti jedhameera. Haalli naannichaa ammaannaan ammoo Eertiraa tumsuuf Chaayinaan duuba akka hin deebine tilmaamama. Kuta'ee Raashaan hiriira ishee kanaan faallaa Ameerikaa dhaabbachuu malti jedhan. Dhimma gaanfa Afrikaa irratti ammatti ejjennoo ishee ifa taasisuu baattu Raashaan faallaa Ameerikaa akka dhaabbattu agarsiiftuun Sudaan keessatti kanaan dura Raapid Sappoortii Foorsi tumsuu isheeti. Raapid Sappoortii Foorsi gargaarte jechuun Raashaan garee Itoophiyaa ta'uu malti herrega jedhu laachiseera. Itoophiyaan keessoo isheetti nagaa kan hin qabne yoo ta'u, mormitoonni Itoophiyaas tibbanaa hin jiraan jecha jedhamaanii ture bakka hedduutti hidhata jabeeffataa akka jiran gabaasni kun agarsiiseera. Walumaa galatti gaanfi Afrikaa bakka addunyaan itti wal waraantu ta'uuf qarqararra ga'uus agarsiiftuuwwan hedduun mul'ataa jiraachuu gabaasa kanaan ibsu yaalleerra. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenya biroon hanga walitti deebinuutti nagaan nu tura.